baga gammadan artist Saaliyaa Saamii kara imbaasii ambassador muftii diinaatiin baatee jirti jechuudha yeroo ammaa kana gara imbaasii imaltee jirti garuu ni deemti moo hin deemtu hin beekne kunoo halkan kaleessa galgala irraa hanga ganamaatti isii eegutti irriba dhabnee akkasi bullee akkasitti oolle jechuudha erga achii galle boodas ammoo isii maaf irriba dhabnee kunoo ijji kiyyaa akkuma isin argitan kana hin rafne jechuudha guyyaa guutuu erga airportiidhaa galees akkasumatti taa'aatiin turree dhimma isii maal taate maalii kan jedhu gaggaafataa turree amma garuu hundi keessanuu baga gammadanii artist Saaliyaa Saamii baatee jirti jechuudha sa'aatii kana baatee gara imbaasii deemtee jirti imbaasiin sun ammoo maal akka godhu hin beekne yookaan asumatti haftee konsertiin kun qophaa'aa yookaan ammoo gara biyyaa deebisanii san wajjumaan laalla san eegaatiin jirra hundi kennaayyuu hanga amma waan ta'e hin beeknu garuu kan nuti akka yaada kennaatti osoo asitti haftee konsertiin kun xiiqii kana keessa bayannee konsertiin kun gaggeeffame baay'ee nutti tola baay'ee nu gammachiisa tokkoffaa artistoonni keenya kan biyya kana jiran artistoonni keenya kan Kaayiroo keessa jiran baay'inaan akkuma isin beektan Kaayiroo keessa galiin biraa hin jiru wantoota muuziqaa wantoota gara garaatiin galii argatan jechuudha biyya kana keessatti artistoota baay'ee jira akka artistii Maaman Morkamaa Kadir Said yookaan Shibirree Abbaba Dhugaasaa Meetii Jamaamaa Gaaddisa Shamsaddiin artist Ramadaan baay'eedha artistoonni keenya as keessa kan jiran kanniin garuu wanta konsertii kanaan silaa waan baay'ee isaaniifis bu'aadha akkasuma ammoo nuufis bashannana jechuudha biyya baqaa keessatti namni tokko bashannanuudhaaf waan baay'eetu isa barbaachisa wanta akkanaa kana yoo argate waggaattis ta'ee torbanitti yookaan ammoo ji'eetti yeroo kamittuu wanta akka konsertii kanaan bashannana jechuudha baqataan biyya kana keessa jiru malee wanta ittiin bashannanu wanta biraa hin qabu kanuma kana yeroo baay'ee irra deebi'ee konsertiin biyya kana haqamaa ture asiin duras artist Faayisaa Furii konsertii nuuf qopheessee ture konsertiin sunis shira garagaraatiin haala silaa konsertii sun itti yaadameera jijjiiramee waan baay'eetu nu qonnamee ture san booda garuu galma xiqqoo tokkotti konsertii sun qopheessanii jira kan Faayisaa sanii garuu hangas mara waan nama quufsu miti yookaan ammoo wanti innis bu'aa irraa argatu hin turre konsertii sun yeroo sanitti kan Faayisaa sun ammas ammoo isa Saaliyaa kana galma guddaan qabamee galma nama kuma 5 qabatu qabamee poolisa biyya kana gara waajjira poolisaa hundarraa waraqaan bahee waraqaan heeyyamaa jechuudha adeemsifamuuf ture artist Saaliyaa Saamii ammoo guyyaa har'aa dhufti ture guyyaa kaleessa jechuudha kaleessa sa'a 7 AM irratti san booda sunis hin milkooynee wanta garagaraa garuu wanta jedhame hin beeknu wanti namni hundi haasa'u waan garagaraati kun tikeeta hin qabdu kun maal hin qabdu wanta garagaraa haasaa namni garuu kana hanga isiirraa dhageenutti wanta addaan baafanne hin qabne jechuudha ammaaf garuu ammaaf artistiin teenya nagaan ummata kanarraa baatee jirti ummata kana dhugaa isin jira biyyi kun biyya badaadha namni tokko hidhame jechuun seerri biyya kanaa seera biyya kamiirraayyuu ol jabaadha seerri biyya kanaa seera biyya kanaati jala oolta jechuun baay'ee si rakkisa shamarranii miti nutiyyuu biyya kanatti hidhamne jechuun baay'ee nama rakkisa namni guyyaa tokko biyya kanatti hidhame akka nama waggaa tokko Itoophiyaa keessatti hidhametti biyya keenya keessatti akka nama waggaa tokko hidhametti biyya kanatti guyyaa tokko hidhamuun kanaaf baay'ee nama yaachisa ture dhugaa ganama yeroo masan deebitiin nun jedhanii yeroo masan deebiti waan nun jedhaniif nus qoosaa turre yeroo masan deebiti jennee garuu san booda yoo dhageenyu ammoo inumaayyuu achuma oolchan poolisiidhaan marfamtee teetti akkasitti eegaatii turan amma gara imbaasii kanaarrattis namni baay'een bilbilee ture imbaasii Itoophiyaa kan biyya kana jiru ambaasadar muftii diinootis bilbilamee inni amma gara furmaataatti deema ambaasadar muftii diinoo deemee wanta garagaraa fixee fi xumuree fi gara imbaasii fudhanii deemanii amma san irraa addaan baafachuuf eegaa jirra biyyatti deebisan moo yookaan ammoo konsertiin kun akka gaggeeffamuuf heeyyama baasanii asumatti nuuf hambisan kan jedhu hin beekne garuu artist Saaliyaa Saamii baga ummata kana jalaa baate jedhanii maaliifuu amma isiidhaaf baay'ee ulfaataadha ammoo isiidhaaf namni biraa osoo hidhamee homaa rakkinaa miti garuu isiidhaaf ammoo ni ulfaata namni waan akkanaa hin beekne tokkoffaa waggaa dheeraadhaaf wanta akkanaa argitee hin beektu isinis garuu guyyaa tokko guutuu mana hidhaa airportii masanis ta'u mana hidhaati poolisiin marfamtee eeggamti bilbila irraa fudhanii bilbiluu hin dandeettu online seenuu hin dandeettu wanta garagaraatiin eegamaa turte kanaafuu baay'ee rakkisaa ture haalli achi jiru isis baga rabbi baaseni isinis baga gammadanii amma kana booda konserticha kana akka milkaa'uuf du'aayii godhaa akka gara biyyaan deebine
osoo asumatti haftee guyyaa 15 kunoo bor malee iftaan jechuudha gaafa guyyaa 15 san asitti konsertii sun gaggeeffame baay'ee gaariidha tokkoffaa artistoonni keenya kan biyya kana jiranis konsertii fi wanta qophii garagaraa irraa argatan ture qophii garagaraa irraa wanta adda addaa godhan ture garuu namoonni shiira akkanaa xaxxanii ummanni keenya artistoonni keenya hin fayyadamne gootan qaanfadhaa artistoonni keenya bar biyyarraa baqatanii kan dhufan sababa Oromooti bar malee rakkatanii beela'aniiti miti bar kan biyya kana dhufan artistoota Habashaa laalame eessattuu biyya kamittuu biyya Kaayiroo kana keessatti artistoonni Habashaa kanaan dura dhufanii jiran nagayaan konsertii fi qopheessanii galan maaliif artistoota Oromoo qofa irratti shirri xaxama kuni waan ta'uu qabu miti artistoota Oromoo qofa irratti artistoota hunda irraayyuu maali wanni dubbatu nu hambise waan akkanaati mee yookiin artistoonni kuni wanta akkanaa yoo hin dhiyeessin maal haa nyaatan maaliin haa jiraatan biyya kana keessatti maaliif wanti akkana irratti gaggeeffama yeroo baay'ee irra deddeebi'ee namoonni Oromoo taatanii dhimma akkanaa kana keessa hintan please irraa dhaabbadhaa namni eenyummaa isaan beenu garuu namuma Oromooti nama biraati miti Oromoon dhimma kana keessa seenee Oromoo tokko miidhuuf deemu dhaabbachuu qaba yeroo baay'ee keezii Oromoo namoonni tokko biyya kanatti kan kufanii hafan baay'ee jiran akka hundi keessanuu beektan namoonni kun maaliif Oromoo tokkotu dhaqee duubaan waa jedheetiin irratti riipoorti godha sababa kana kanaafuu Oromoon Oromoodhaaf yoo hin ta'in eenyuuf ta'a Habashaaf taatammoo kunoo artistoonni Habashaa biyya kanatti akka fedhanitti dhufaniitiin konsertii dhiyeeffatanii galan keenya hoo artistoonni keenya maaliif waan kana hin dandeenye okay maaliin haa jiraatan maaliif walitti hinaafna maaliif kuni waan nurraa eeggamu hin turre artistoonni keenya yeroo kanatti iddoo guddaa ga'anii argamuu qaban ture kan biyya kana keessa jiranis garuu biyyarraa sababa siyaasa sababa Oromoo baqatanii biyya kana dhufanii biyya kanattis ammoo yoo dararaman kuni baay'ee nama qaanneessa kun ta'uu hin qabu namni Oromoo taatee dhimma Oromoo keessa seentee Oromoo addaan qoodu yookaan ammoo Oromoon akka waan tokkorraa bu'aa hin arganne gootu qaanfadhu uf duuba deebii uf laali uf gaafadhu mee wanti kun akkami jedhii uf gaafadhu nama tokko miti kaanti mufachiistu ummata hunda ummata Kaayiroo kana keessatti konsertii san eegu hunda mufachiifta osoo nama tokko kan mufachiifte yoo rakkoon qabu sinigalee kanaafuu artistoota keenyaaf hamilee akka ta'an yeroo hundaayyuu wanta akkanaa kanarraa dhaabbannu artistoota keenya kana haa guddifnu rakkataniitii miti kan biyya kana dhufan dalagachuu miti kan biyya kana dhufan mootummaa baqataniitiin sababa siyaasaatiin sababa Oromootiin biyyaa bayanii kan as dhufan kanaafuu dhimma kana keessatti sirriitti namoonni wanta akkanaa dalagan itti yaaduu qabdan guyyee daraaraa moo abdusee lakkoofsa tokko mee abdusee tu hiisise kan jedhu si jira abdusee maaltiif wanta akkanaa godhu warri wanta akkanaa godhu namoota yookaan ammoo gandaanis miti wanta akkanaa siyaasaadhaan ilaalcha siyaasaa akkasuma ammoo hinaaffaa ilaalchi siyaasaas yeroo kanatti hin jiranatti fakkaatu hinaaffaadha baay'inaan jechuun namni walumatti maaliif wanta akkanaa dhiyaataa biyya kana keessatti kan jedhan baay'eetu jiran yookaan ammoo jibbiinsa dhuunfaa irraas kan jiru ta'uu danda'a kana hin beekne garuu baay'ee rakkisaadha hundaafuu baga gammadan artistoota keenya yeroo ammaa kanatti akka imbaasii jirtu dhageenyee jirra deemuus hin dandeenye amma nurraa baay'ee fagoodha ammoo kanaaf asuma teennee odeeffannoo funaanaa jirra yoo wanti biraa jiraatu ta'e immoo deemnee achirraallee hubachuu dandeenya waan hundaa okay ayee nagaan ta'a kanuma isiniif dhaamuu dhufee namni baay'een ajandaa godhatee live sina ture hanga ammatti argaatiin jirra garuu dhimma sana addaan baafnu malee maal gochuuf habarsina kan jedhurraa xiqqoonus caleesnee turre amma ammoo baatee dhageenyaan bahuu isiniin ga'uu qabna hidhamuu qofaa miti kan isinitti himuu qabnu bahuu isiitis kanaafuu baga gammadan isiniin jedha nagaan tura nagaan yeroo biraa walitti deebina baay'ee haasa'uun barbaadu hanganuma haasayaa galatooma hundi keessanuu baay'ee